wabarakatuh. Kam nagaa jirtu daawwattoota chaayinaa ni haatuuf nageenya rabbii guddaan bikkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jecha arrantanas waloloo qabannee isiniif dhiyaadhee jira. Waloloo keenyattis waa'ee barnootaati. Barnoonni anniisaa sammuu namaa cimsaa, beekumsa dagaagsee, muuxannoo guddinaa, meeshaalee qaroominaa hundee dagaaginaa, meeshaalee qaroominaa hundee dagaaginaa. Ibsituu akkanaa galmeessituu seenaa barnoota falkaanaa riqicha tokkummaa barnoota falkaanaa riqicha tokkummaa. Mancaasituu doofummaa cimsituu hawaasaa farra wallaalummaa oomishtuu beekumsaa safuu yaa barnootaa safuu yaa barnootaa. Ati buutee hin badduu kuftee sin caccabtuu hattuun hin hatamtuu hirkoo bara baraa ibsaa nama maraa siidaa umrii dheeraa nooraa sin jenneerra siidaa umrii dheeraa nooraa sin jenneerra. Kan jabaatee baratee ija qalbii banatee addunyaa qaratee saayinsii hubatee rakkoo ofii furmaata godhatee rakkoo ofii furmaata godhatee. Barnoonni bu'aa qabaa hamilee kufee ol qabaa kanaaf atis dhagayii barnootaaf lafa akayii barnootaaf lafa akayii. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa jennaan qophii biratti wal agarru nagaan nuti haadha warroota maatii chaayinala keenyaa ta'edis maatii chaayinala keenyaa ta'uun laayikii sheer sabskiraayib nu godhaadha isiniin jennaan qophii biratti wal agarru baay.